Egaa irra deebi'ee kanan isiniin jechuu barbaadu nuti jarjarreefis miti kan keenya kan ta'e kanuma keenya Waaqayyo siniif yoo jedhe unumaafi nuti fiigneefis nuti ariifanneefis miti jechaadha. Nuti karoorsineefis miti jechaadha. Nuti barbaanneefis miti jechaadha. Nun barbaachisu taanaan Waaqayyo immoo nuuf hin kennu jechaadha. Waaqayyo kan nuti barbaannu malee kan nu barbaachisu malee kan nuti barbaannu hunda nuuf hin kennu jechaadha. Kadhannaa keessan keessattis yaa Waaqayyo kan ani barbaadu osoo hin taane kan na barbaachisu naaf kennaa jedha. Kanaaf waan hundi tasgabbiidhaan ta'uu qaba jechaadha. Tasgabbii malee yoo fiigne akkuma barbaannetti baanee galla yoo jenne waan hin taane irra buunaa balaa garagaraan nu qunnama. Akkuma kanaa jechaadha balaan konkolaataa obboloota keenya meeqa fixeera, hiriyoota keenya meeqa fixeera, maatii keenya meeqa fixeera, namoota meeqa karaatti hambiseera, namoota meeqa kaayyoo isaaniirraa lafa kaaheera, namoota meeqa miila irraa cireera, namoota meeqa sammuu isaaniirraa fuudheera. Hedduudha jechaadha dubbatamee dhumu waan ta'eef wanti hunduu fedha Waaqa malee hin ta'u. Waaqayyotti of kennine Waaqayyo keenyaan kadhanne yaa Waaqayyo ati nu gaggeessi, ati nu faana ta'i jenne karaa keenyallee bahuu qabna jechaadha maatii Kiristoos. Kanaafiyyuu irra deebiin jajjabina hawwina jechaadha. Lafa jirtan maraatti tarjummaaf dhiifamuun akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli qabuttoota hunduma keessan faanaa ta'u akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti. Egaan kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii sagantaalee garagaraa qabatee kan isin biraan gahuudha jechaadha. Egaa yeroo darbe keessaa kaleessa wantoonni nuti dhageenye baay'ee kan nama gaddisiisudha jechaadha. Gadda nutti dhagahame egaa baafanneerra. Balaa konkolaataa Gudayyaa Biilaatti uumameen egaa namoonni hedduun lubbuun isaanii darbeera jechaadha. Egaa warroota lubbuun isaanii darbee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ol samii gubbaa irratti egaa mirga isaa akka nuuf teechisu, mirga isaa akka nuuf boqochiisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u jechaadha. Maatii firoottan hiriyoota hundumaaf immoo egaa Waaqayyo jajjabina nuuf haa kennu jenna. Egaa warra Shaambuu Wallagga hundumaafu guutummaa biyya keenyaaf Waaqayyo jajjabina haa kennu waan baay'ee nama gaddisiisudha jechaadha. Egaa obboloota koo balaan konkolaataa hamaadha. Namoota baay'ee karaatti hambiseera. Kaayyoo isaaniirraa bakka kaayyoo isaanii akka hin geenye, lafa kaayyoo isaanii akka hin geenye karaatti hambiseera jechaadha maatii Waaqayyoo. Egaa Waaqayyo balaa akkanaa kana nu haa baasu. Egaa namni akkatti bahu malee akkatti galuu hin beeku jechaadha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bahumsa keenyas galumsa keenyas hin haa eegu, harka isaatti haa kennu jechaadha. Egaa asumaan wal qabatee jechaadha. Ani akka mataa kootti akka Sanbee Tuubiittis egaa gadda natti dhagahame ibsachaa wanta lama qofan dubbachuu barbaada jechaadha. Unuuf warra jirruuf jechaadha. Egaa warroonni deemaniiru, balaa kanaan miidhamaniiru. Kan baratus, kan hojjetus, kan daldaalus hundumtuu balaa kanaan egaa balaa guddaan hamaan irra gaheera jechaadha. Qeerroo qaxalee meeqatutti dhume jechaadha. Haa ta'uuti wanti nani dubbachuu barbaadu egaa maatii Kiristoos hundumtuu guyyaa Waaqayyo jedhee fi akka Waaqayyo fedheetti akka inni jedheetti jechaadha kan inni ta'u. Kana hubadhaa. Egaa har'a fiiguun keenya, jarjaruun keenya, ariifachuun keenya kun gonkumaa sirrii miti jechaadha. Maaliifin kana jedhe beektu? Egaa yeroo tokko nuti waan ariifanneef qofa waan galma geenyu kan nutti fakkaatu jiraachuu danda'a jechaadha. Bahumsi keenyallee egaa murteessaa ta'uu qaba. Gaafan kana isiniin jedhu egaa mana keenyaa gaafa baanu tarii maatii keenya ta'uu danda'a. Akka aadaa keenyatti isinitti maara. Waan sun immoo guutummaan guutuutti ni raawwata jechaadha. Namni amma mana isaatii buna dhugumalee illee hin bahu laala. Bunni osoo daffaa jiru tarkaanfatee yoo deeme waan gaariin nan quunnamu jedhee waan beekuuf jechaadha. Kanaafiyyuu maal jechuun barbaade egaa maatii Waaqayyoo bahumsi keenyallee sirrii ta'uu qaba jechaadha. Maatii keenya keessaa maal warra natti hin tolle habjuu gaarii nagarre yoo jedhanillee dhiittanii hin bahinaa mana. Maatii keessanii wal loltanii, fira keessanii wal loltanii karaa garagaraa keessa keessi keessan waan hin taane keessa taa'ee
imala hin deemina. Tasgabbaa waaqayyoon kadhadhaa ofirra dabarsaati baha manaallee jechaadha. Waan fiigne qofaaf miti yoo eessallee deemne waaqayyo kan nuuf jedhe waaqayyo kan keenya yoo jedhe kanuma keenya ta'a jechaadha. Ariifannaan eessaanuu nama hin ga'u jechaadha. Ariifannaan bakka hin taanetti nu hambisa jechaadha. Kanaafiyyuu kun sirriitti nurraa eegama jechaadha. Maaliif nuti gaafa aangoo qabaannu, gaafa humna qabaannu, gaafa beekumsa qabaannu, gaafa qabeenya qabaannu, gaafa ogummaa qabaannu wanti hundumtu kan keenya nutti fakkaata jechaadha. Kan keenya kan ta'e tokkollee hin jiru jechaadha. Ariifannaan hin ta'u. Aangoo waan qabaatteef waan hunda argachuu hin dandeessu. Humna waan qabaatteef waan hunda bituu hin dandeessu. Qarshii waan qabaatteef wanti hundiyyuu saatii barbaaddetti kan si dhufu ta'uu miti jechaadha. Hubadhaa jireenya bituu hin dandeenyu. Lubbuu bituu hin dandeenyu yoo qarshii qabaanne. Ogummaa akkamii yoo qabaanne illee waan hunda kan raawwannu kan nutti fakkaatu jiraachuu danda'a. Egaa Salamoon faa maal jechaa turan? Salamoon abbaa ogummaallee jedhame yaa Waaqayyo ani humna sin qabu, beekumsa sin qabu, ogummaa sin qabu. Yaa Waaqayyo ogummaan ittiin, humnan ittiin, beekumsan ittiin uummata kee bulchu naaf kenneedhe kadhachaa ture jechaadha. Kanaafiyyuu kana laaluu qabna jechaadha. Karaa itti hafuu hin qabnu. Kanaafuu tasgabbiidhaan deemuu qabna. Waaqayyo keenya jilbeeffannee gaafa baanu kadhannee bahuu qabna jechaadha. Ariifannaan jireenya waaqayyo keessa hin jirre, karaa waaqayyo keessa hin jirre, imala waaqayyo keessa hin jirre gonkumaayyuu gaarii miti waan ta'eef jechaadha. Inni gara biraan lammaffaan immoo warroota konkolaataallee konkolaachisan. Egaa warroonni konkolaataa konkolaachistanis immoo egaa tasgabbiin konkolaachisaa. Konkolaataa kana egaa balaan maaliif dhufe hin jedhamu? Balaan dhufnaan dhufeedha. Egaa namoonni tokko konkolaachistoonni tokko yoo qamaan malee kan ijji hin banamne, yoo dhugan malee kan ijji isaanii hin banamne, akkasumas immoo yoo xuuxan malee kan ijji isaanii hin banamne, yoo araada garaagaraa raawwatan malee ijji isaanii kan hin banamne jiraachuu danda'a jechaadha. Akkasuma immoo gammoojjii baraa hedduu keessa aduudhaan jooree maatii kan bulchu, maatii kan jijjiiru, biyya isaa kan gargaaru, maatii isaa, hiriyoota isaa, obboloota isaa, ijoollee isaatiif kan dheebotu. Kan aduu meeqa keessa oolu aarsaa guddaa kan kaffalu namootaaf jedhee aarsaa garaagaraa kan kaffalu immoo konkolaachisaan ajaa'ibsiifatamuu qabu. Konkolaachisaan egaa imaanaa hedduutti kenname galmaan ga'ummoo jiraachuu danda'a jechaadha. Ni jiras. Kanaafiyyuu garaagarummaa qabu. Haa ta'uuti isa yaraattis isa gaariittis balaan hin dhufuun jedhamu jechaadha. Lamaan isaanii of eeguu qabu waan ta'eef jechaadha. Namoonni achi keessa konkolaaticha keessa amananii seenan waaqa gaditti konkolaachisaa sun amananiiti jechaadha. Uumaan isaanii isa waaqa gaditti jechaadha. Isatu bakka tokko geessa waan ta'eef gaafa konkolaataa seenu pileeniillee qilleensa irratti amannee seenna miti waaqa gaditti namicha isa achi keessa jiru sun isa tuttuqu sun amanneeti jechaadha. Ammas shufeera kana amanneeti kan seenu. Kanaafuu amantaa isaanitti kenname kana immoo maal gochuu qabu? Bahuu qabu jechaadha. Sodaa tokko malee tasgabbiidhaan waaqa isaanii kadhatanii jechaadha. Kanaaf shufeeronni illee gaafa baatan akka amantaa keessanitti jilbeeffadhaa waaqayyo keessaniin kadhadhaati. Karaa kana ati na faana deemi, ati na faana bahi jedha. Maal jedhe seeta? Museen dur gaafa uummata Israa'el gara Kana'aanitti galchuuf ka'u Gibxirraa yaa waaqayyo ati dursitee na faana baatu taanaan asiin hin kaasinii jedhe, asiin hin baasinii. Akka waaqayyo dursee nu faana ba'u, akka waaqayyo dursee nu faana ka'u maal gochuu qabna? Nutis waaqayyo keenyatti himachuu qabna jechaadha. Kanaafiyyuu tasgabboofnee oofuu qabna jechaadha. Balaan akkamitti akka dhufu hin beekamu waan ta'eef jarjarreefis dafnee hin gallu, suuta jenneefis karaatti nafnu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa namoonni haala nageenya haala garaagaraa keessa ta'ee shufeeronni garaagaraa sodaa garaagaraatiin oofu jechaadha karaa dhedheeraa kanas. Kanaafuu kan nama tiksu kan nama gaggeessu waaqayyo waan ta'eef jarjarreefis miti waan ta'eef egaa waanuma hundayyuu tasgabbiidhaan yoo gootan gaariidha isiniin jechuu barbaadeeni. Egaa obboloonni koo egaa gaddarra jirtan hundumti keessaa waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Warroota lubbuu isaanii darbee ammas waaqayyo gooftaan keenya mootummaa isaatti nuuf haa yaadatu jechaadha. Egaa irra deebi'ee kanan isiniin jechuu barbaadu nuti jarjarreefis miti kan keenya kan ta'e kanuma keenya waaqayyo isiniif yoo jedhe unumaafi. Nuti fiigneefis nuti ariifanneefis miti jechaadha. Nuti karoorsineefis miti jechaadha. Nuti barbaanneefis miti jechaadha. Nun barbaachisu taanaan waaqayyo immoo nuuf hin kennu jechaadha. Waaqayyo kan nuti barbaannu malee kan nu barbaachisu malee kan nuti barbaannu hunda nuuf hin kennu jechaadha. Kadhannaa keessan keessattis yaa waaqayyo kanan ani barbaadu osoo hin taane kan na barbaachisu naaf kennaa jedha. Kanaaf waan hundi tasgabbiidhaan ta'uu qaba jechaadha. Tasgabbii malee yoo fiigne akkuma barbaannetti baanee galla yoo jenne waan hin taane irra buunaa balaa garaagaraan nu qunnama. Akkuma kanaa jechaadha balaan konkolaataa
konkolaataa obboloota keenya meeqa fixeera, hiriyoota keenya meeqa fixeera, maatii keenya meeqa fixeera, namoota meeqa karaatti hambiseera, namoota meeqa kaayyoo isaaniirraa lafa kaaheera, namoota meeqa miila irraa cireera, namoota meeqa sammuu isaaniirraa fuudheera. Hedduudha jechaadha dubbatamee dhumu waan ta'eef wanti hunduu fedha Waaqa malee hin ta'u. Waaqayyotti of kennine Waaqayyo keenyaan kadhanne yaa Waaqayyo ati nu gaggeessi, ati nu faana ta'i jenne karaa keenyallee bahuu qabna jechaadha maatii Kiristoos. Kanaafiyyuu irra deebiin jajjabina hawwina jechaadha. Balaa kanaan namoota hedduutu dhumeera jedhaniiru. Egaa miidiyaan tokko hanga ammanani dhageetti namoota 20 waan ta'e jedheeti jechaadha kan inni gabaasaa ture. Akka dubbatamutti naannoo namoota 40tu miidhaan irra gahe jedhama. Kanaafuu hunduma isaanii Waaqayyo jajjabina nuuf haa kennu warroota egaa gaddarra jiranii obboloota keenya miidhamanis mootummaa isaatti nuuf haa yaadatu. Waan jennu hin qabnu nuti egaa namni akkatti bahu malee akkatti galu hin beeku jechaadha maatii Kiristoos. Nuti immoo egaa achi keessa amma naaf darba jedhee kana gabuu bahee jiraachuu danda'a. Naaf darba jedhee rakkina meeqa keessa bahee utaalee waan garagaraa keessa ceehee naaf darba jedhee kan rakkatu jiraachuu danda'a. Maatii isaatiif dabarsuuf abdii maatii kan ta'e maatii isaatiif tokko kan ta'e jiraachuu danda'a. Waan baay'eetu jira jechaadha maatii Kiristoos. Hubadhaa. Waan nama hawwisiisu waan bara jireenya isaatti eegu fudhachuu arguu ilaaluu deemaa jira ta'a jechaadha. Konkolaataa kana keessa hin beekamu. Hubadhaa laala. Kanaaf kan nama gaddisiisas jiraachuu danda'a. Kan nama dhiifama gaafachuu barbaadus jiraachuu danda'a achi keessatti. Kan cubbuu isaatiif gaabbii galuu barbaadullee jiraachuu danda'a jechaadha. Wantoota taasisee hundaaf gaabbee waan hamaa taasisee gaabbee dhiifaman gaafadhadhee nama biras deemuu danda'a ta'a. Waan garagaraatu jira argitanii. Namni akkamitti akka bahu malee akkamitti akka galuun beekamu. Kanaaf jireenya keenya hunda jaalalaan taasisne. Gaafuma duune qofa walee jechuun qofti gatiin qabu jechaan. Gaafa jirrutti waliif gaddine dhiifama waliif goone jabaadhu waliin jenne wal gargaarre walutumnee darbuu qabna jechaadha maatii Kiristoos malee. Egaa ansin ajaa'ibu biyya keenya keessatti immoo amalli tokko jira. Hubadhaa. Biyya kana keessatti maal seetan? Gaafa namni agabuu jiru, gaafa namni waan uffatu dhabu, gaafa dhukkubsatee goodaatafu, gaafa rakkina garagaraa argu. Obbolaanuma kaasee namni itti dhiyaata jedhamu hunduu ijarraa garagalchata, dugdatti garagalcha jechaadha. Namni sun rakkina meeqa argee beelahee dheebotee guyyaa meeqa bulee of wallaalee rakkina hedduu keessa darbe. Egaa tarii namni kun lubbuun isaas illee darbuu dandeessi jechaadha. Gaafa lubbuun isaa darbu immoo kan kaleessa firfaarii dhoowwate, kan kaleessa bishaan du'aa dhoowwate har'ammoo saaxinii bitu malee jedhee qabaana gadhiisaa jira jechaadha. Har'ammoo anatu wanni bita wanta barbaachisu hunda anatu guuta jedhee maqaadhaaf jechaadha. Erga du'e gaafa rakkatu gaafa beela'u garuu garagaree ilaalu jechaadha wadha. Kanatu jira waan ta'eef jechaadha. Kanarra namni akkamitti akka bahu malee akkamitti akka galu hin beekamu waan ta'eef Waaqayyo kadhannee Waaqayyo akka nu faana ta'u taasisuu qabna jechaadha obboloota koo. Waaqayyo hunduma keessan faana ta'u akkuma yeroo hunda jennu lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamnu Waaqa keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa. Kadhannaan qulqullootaa jaalalduu qabuutotaa hunda caala arjummaaf dhiifamnu Waaqa keenya nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya mana kiristaanaa keenya abboota keenya uummata keenya biyya alaas biyya keessas kan jirtan hunduma isaanii nuuf haa eegu. Ulfaadhaa kabajamaa viidiyoo kana sheer godhaa barumsa ishii nama biraa akka geessu jechaadha. Kanaaf nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu.